yeroo mana turaati. Yeroo mana turaa kanattis gaa wanta isin hojjechuu qabdan shanan isinitti himaa jechuudha. Kutaa isatti fufu keessatti immoo wanta isin yeroo mana turaa kana hojjechuu hin qabneen shanan isinitti himaa jechuudha. Kanaaf amma wanta isin hojjechuu qabdan shanan isinitti himaa hamma dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Tokkoffaa irratti gaa maatii gargaaraa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti wanta isinii kaasu maatii gargaaraan jedha. Maatii gargaaruu kan isin dandeessan kallattii garaa garaatiin ta'uu danda'a. Isaan keessaa muraasni kanaanis. Kanaaf amma saampilii isaan isinitti agarsiise kana caalaa immoo wantoonni hojiin garaa garaa waan jiraniif isaaniin illee gaa maatii keessan gargaaruu hin dandeessu jechuudha. Lammaffaa irratti gaa kanan isiniif kaasu obbolaan yookiin immoo ijoollee obboloota keessan kan siin gad jiran mana keessatti gaa yeroo fudhatanii barsiisuudha jechuudha. Kunis kallattii garaa garaatiin wantoota isaaniif hin galle kallattii garaa garaatiin akka isaan isin gaafatan akkasumas immoo isin akka itti agarsiistan isinin affeeraa jechuudha. Kunis gaa yeroo mana turaa kana keessa wanta isin hojjechuu dandeessan keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Sadaffaa irratti gaa kanan isiniif kaasu of guddisuudha. Of guddisuu gaafan jedhu kallattii qaamaanis ta'uu danda'a, kallattii sammuutiinis ta'uu danda'a. Wantoota dabalataa biratti hojjettan gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni kompiitar saayinsii baratan web piroograamiingii irratti dandeettii keessan dabaluudhaaf kan baratanii alatti ofii keessaniitii wantoota garaa garaa dubbisaa kan baratanii alaa jechuudha. Akkasumallee egaa barattoonni kallattii garaa garaarra jirtan kallattii barumnoota keessanii ala kan ta'e yoo dubbistan gaariidha. Dabalataanis gaa wantoota fakkeenyaaf kanneen akka kompiitaraa wajjin wal baruu yoo warri kompiitara qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf touch typingii akkamitti utuun ilaaliin barreessuu hin danda'ama kan jedhu akkasumas kallattii garaa garaatiin kompiitara kana keessatti wantoota garaa garaa piroograamiingii ta'uu danda'a, dizaayiningii ta'uu danda'a, footoo ediitingii ta'uu danda'a, viidiyoo ediitingii ta'uu danda'a. Akkasumas kallattii garaa garaatiin wantoonni garaa garaan hojjetamu waan ta'eef kallattii kanaatiin of guddisuun illee hin danda'ama jechuudha. Kanaaf kallattii garaa garaatiin of guddisuu hin dandeessu jechuudha. Kallattii amma isinitti hime kanaatiin kallattii garaa garaatiin of guddisuu hin dandeessu gaa taalentoota keessan wanta baay'eedhaan of guddisuu dandeessu. Egaanis kanaafi kanin waa'ee viidiyoo ediitingii irratti gaa yuutuubii koo irratti akkamitti akka viidiyoo ediitingii yeroo mana turaa kana keessa akkasiin shaakaltaniif yookiin immoo akkasiin bartaniif kanan isiniif qopheesse jechuudha. Arfaffaa irratti immoo kanan jedhu dubbisaa barreessaa. Egaan arfaffaa kanarratti waan yaadanii kaasuu barbaade kitaaba amma dandeessan amma argattan yoo bituudhaanis ta'e akkasumas namarraa argachuudhaanis ta'e yeroo mana turaa kanatti dandeettii sammuu keessanii guddisuuf kan isin gargaaru kitaaba dabalataa yookiin immoo kitaabota garaa garaa dubbisaan isiniin jedha jechuudha. Kitaabota kallattii garaa garaatiin afaan Oromootiinis ta'uu danda'a, Amaariffaan, Ingiliffaanis ta'uu danda'a, afaan dandeessanii kitaabota barbaadaatii yeroo kanatti dubbisaan isiniin jedha. Dabalataanis gaa waan dubbistan kan immoo dubbisaa duwwaa osoo hin taane wanta sammuu keessan keessa jiru kallattii kamiitiin illee barreeffamatti gara barreeffamaatti akka jijjiiruu dandeessanii kan asumaan isin gorsaa jechuudha. Kanaaf amma dandeessanitti kitaabota barreessuus yaalaa isiniin jedha jechuudha. Maaliifi dubbisuu duwwaa osoo hin taane dhaloota boriif illee waa tokko keessan darbuudhaaf kitaaba barreessuun illee yeroo kanatti isinirraa eegama jechuudha. Shanaffaa fi isa dhumaa irratti kanan isiniif kaasu waa kalaqaa yookiin immoo waa uumaan isiniin jedha jechuudha. Waa kalaqaa yookiin immoo waa uumaa gaafan isiniin jedhu yeroo mana turtii kana keessatti sa'aatiin namaa irraa hafaadha yookiin immoo sa'aatii dheeraadha kan namni qabu jechuudha. Kanaaf sa'aatii qabdan kanatti seeraan itti fayyadamtanii yoo waa tokko kalaqxan wantoota naannoo keessan irraa jiran irraa wanti isin gochuu hin qabne keessaa meeshaa naannoo keessan hin jiru yookiin immoo wanta gabaa irraa bitamu irratti fokkasiin godhina. Wantoota naannoo keessan jiran irratti wantoota kallattii kaartoon irraas ta'uu danda'a. Waan garaa garaarraati hojjedhaatii kallattii garaa garaatiin waa tokko kireet godhaa deemaa jechuudha. Maaliif kun baay'ee isin gargaara sammuu keessanis guddisaa yookiin immoo kallattii garaa garaatiin sammuu keessanillee babal'isaanii adeemaa jechuudha. Kanaaf wantoota garaa garaa kalaqa garaa garaa uumaa deemaa wantoota naannoo keessan argaman irraa qofaa akkasumas kun sammuu keessaniin bal'isaa akkasumas bakka boqonnaa sammuu keessanii gaarii isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf wantoota shan isin yeroo mana turtan hojjettan yeroo ammaa kana isiniif dhiyeesseen jira. Baay'ee galatoomaa na hordofuu keessanii fi komentii keessatti immoo shanan kana keessaa isa baay'ee isinitti tolee barreessuu hin dagatinaa akkasumas yaada dabalataa nan qaba yeroo mana turaa kanatti kan jettan komentii keessatti barreessuu hin dagatinaan immoo piin godheen ol isinii baasaa kan hundumtuu dubbisutti. Kanaaf baay'ee galatoomaa subscribe gochuu immoo hin dagatinaa nagaatti.
deebisuun illee hin danda'amaa jechuudha. Ibsaan hin badee.